Akkam jirtu nagaa keessanii ani Dr. Yoosan Abarraati. Har'a wanti nu ilaaluu deemnu namni tokko akkuma asirraa dubbistan kana mata dureen nu ilaaluu deemnu namni tokko walqunnamtii saalaa erga raawwateen booda maal gochuu qaba? Tattamaan maal gochuu qaba? Maal gochuu hin qabne kan jedhu ilaalla. Kunis walumaa galatti bu'aan wantoota walqunnamtii saalaatiin booda dhorkamanii fi godhamuu qabanii kuni infeekshina gaafa walqunnamtii saalaa raawwatamu baakteeriyaan yookiin maayikirooorgaanizimoonni biraa qaamaan ala jiran karaa qaama keessaa seenuudhaan dhibeewwan adda addaa infeekshina nutti fiduu waan danda'anii fi wantoota kana ittisuudhaa fi wantoota godhamuu qabanidha kan nu ilaaluuf deemnu. Egaa tokkoffaa namni tokko walqunnamtii saalaa erga raawwateen booda atattamaan shaaworii seenuu yookiin qaama saalaa dhiqachuun keessaa dubartoota irratti qaama saalaa atattamaan dhiqachuun baakteeriyaan achi karaa alaa jiru karaa keessaa seenu infekshinii akka itti fiduuf haala mijeessuu danda'a jedhamee waan yaadamuuf ni eeyyamamu. Kan biraa fincaa'uun barbaachisaadha jedha akka qorannoon adda addaa jedhanitti. Maaliif akkuma dura jenne maayikirooorgaanizimiin karaa alaatti karaa qaama saalaa keessa seenan kun fincaan gaafa fincoofnu dhimma fincaanii kana keessaa dhiqamanii bahuun faayidaa qaba jechaadha. Infekshinii saniif dhukkuba saniif akka nu saaxileef faayidaa qaba jedhameeti kan yaadamu. Egaa kan biraa bishaan dhuguudha. Yeroo walqunnamtii saalaa bishaan baay'isanii dhuguun namni yeroo bishaan hadireeshin kan jennu yookiin fluidii dhangala'aa gahaa yoo fudhate qaama isaa keessaa xuraawwan adda addaan ni dhabsiifama. Haaluma kanaanis fincaanis qaama kanaan dhabamsiifamuudhaan akkuma dura jenne maayikirooorgaanizimoonni kun qaama seenanii akka infeekshina yookiin dhukkuba adda addaa nutti fidneef nu fayyada jedhameetti kan yaadamu. Egaa kanaa fi wantoota kanaa wal fakkaatan qabannee walitti deebina. Egaa barnoota isiniif ta'a jennee wanni yaadnu hubannoo fayyaa hawaasaa uumuu irratti itti fufinsaan kan hojjennu ta'a. Waa'ee fayyaa keenyatiif wanta gaaffii nuti ta'e gaafachuun yookaan hin qabu. Safuu hawaasaa egaa wantoota fayyaan wal qabatan immoo barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaadha jennee waan itti amanneef wantoota akkasiitti hin dhufne. Egaa galatooma jechaa yuutuubii keenya sabiskiraayibii koppii foloo gochuudhaan nu bira dhaabbadhaadha. Mata duree biraatiin haga walitti deebinutti nagaa ta'a.